Jootee Qanaateen jedhama. Chief Officer Retail and SME Banking Baankii Oromiyaatti. Barri haaraa 2017 bara nagaa bara badhaadhinaa akkasiniif ta'u maamiltoota keenyaaf hojjettoota keenyaaf uummata keenya maraaf nan hawwa. Baratti aanu kanatti baankiin keenya tajaajila olaanaa maamiltoota keenyaaf kennuuf qophii isaa daran cimsee jira. Maamiltoota keenya faana hariiroo gaarii uumnee waliin hojjennee kan ittiin bu'aa buufannu akka ta'u hawwii koo dabarsuun barbaada. Ayyaana gaarii. Daalee Fooyyeen jedhama. Gorsaa jira wachiisaa Baankii Oromiyaati. Hojjettoota keenya maraaf, maamiloota keenya hundumaaf, akkasumas saboota biyya kanaa hundumaaf baga bacaqii gannaa nagaan baatanii booqaa birraa argitanii isiniin jedhu. Barri kun bara nagaa, bara misoomaa, bara guddinaa nuuf haa ta'u. Akkasumas maamiloota keenya kabajamoodhaaf kan hin dabarsuu barbaadu bara haaraa kana dhuftutti baankii keenya waliin hojjennee akka sadarkaa baankii keenyas isinis akka guddattan walii wajjin akka guddannuuni waamicha kiyyan isiniin godha. Baankii keessan Baankii Oromiyaa wajjin yeroo hundumaa akka hojjettan waamicha kiyya deebiseen isiniif godha. Galatoomaa. Maqaan koo Galaanaa Lataan jedhama. Itti aanaa Pirezidaantii Baankii Oromiyaati. Bara haaraa bara 2017 itti seenaa jirra. Barri kun bara nageenyaa, bara guddinaa, bara carraa gaariitti arginu akka nu ta'uun hawwa. Barri dhufu kun immoo hojjettoota Oromiyaa Baankiitiif, hooggantoota Baankiitiif, akkasumas maamiltoota Oromiyaa Baankiitiif uummata biyya kana hundaaf barri kan nagaa, barri kan guddinatti argan, barri kan itti horan, kan itti dagaagan akka ta'uun hawwa. Baankiin keenya bara dhufu humna haaraadhaan tajaajila haaraa qabatee uummata keenyaaf dhiyaataa jira waan ta'eef uummati biyya kanaas baankii keenya wajjiniin walitti dhiyaatanii akka hojjetan waamicha goona. Barri kun bara gaarii isinii haa ta'u. Ayyaana